ሸፈኑባት። ለዛ ነው እቺ ልጅ 2 ዓመት ሐቋን ተበልታ የሚያምናት አታ ብቻዋን ስትሰቃይ ስታለቅስ የኖረችው እና አሁንም ሚዲያ ላይ ስትመጣ ፍትህ እፈልጋለሁ ብላ ነው። ረዋን ፍትህ ሳታገኝ እኛ ዝም አንልም። እቺ ልጅ ሐቋ ሳይወጣላት እኛ ዝም አንልም አለን። እኛ ኢትዮጵያዊ እህት ወንድሞችሽ ከረዋን ጎን ለመቆም ግዴታ ሴት መሆን አይጠበቅባችሁ። ወንድ ሆናችሁ ከረዋን ጎን መቆም ትችላላችሁ። ከረዋን ጎን ለመቆም ግዴታ አንድ አይነት ሃይማኖት፣ አንድ አይነት ብሔር መሆን አይጠበቅባችሁም። ሰው መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዚች ከተበደለች ከተገፋች ሴት ጎን ለመቆም ምንድን ነው የሚጠበቀው? ሰው መሆን ብቻ አለቀ። ሰው ነኝ ያለ ከዚች ልጅ ጎን ይቆም። እቺ ልጅ ተበድላለች፣ ሐቋ ይውጣላት። ተገፍታለች፣ ተሰብራለች። ያ ጅረጅርቱ ነገኝ jaalalli haraarri waaqayyoo iddoo jirtaniif lafa jirtan kallattii jirtan kamirratti iyyuu isiniif yaa baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaalam jalatti argamtan marti keessan iyyuu akkam jirtu nagaadhaa nagaa guutuun kabajara galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee isin biraarree nagaa jiraatu waaqayyoo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha wanta hundi kan dursu nagaadha waan ta'eef iyyuu waaqayyoo jaalala tokkummaa waliigaltee biyya keenyarree nagaa nuuf yaa taasisuuf nuuf illeen immoo iyyuu jaalalli tokkummaa nuuf yaa kennu tokkummaa keenya nuuf yaa cimsu isiniin jechuun jaaladha bakkaa fi haala jirtan hundarratti nagaa ta'a jiraadha waaqayyo nagaa isiniif yaa kennu isiniin jechuun jaaladha biyya keessa fan biyya alaa marti keessan iyyuu akkam jirtu nagaadha jajjabaattu isiniin jechuun jaaladha asirraan kana fi aga ammaatti like subscribe gochuudhaan jabaadhu itti fufi jettanii warreen koomentii irratti ni jajjabeessaa na duuka jirtan agaarraatitti hundi keessan iyyuu naaf galata guddaan irraa qabdu eebbifama naaf jiraadha isiniin jechuun jaaladha ammarree immoo iyyuu share like subscribe gochuu hin dagatinaa warreen chaanaala kanaaf haaraa taatanii akka tasaalleessanitti dhufe subscribe gochuu hin dagatinaa ani mucaa keessanii ni jajjabeeffadha na jabeessaa isiniin jechuun jaaladha walumaa galatti warreen kun immoo iyyuu galatamaa eebbifama galata guddaan irraa qabdu isiniin jechuun jaaladha maalifi arrammoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu mitiiree inni kun waan oolledha waan ta'eef iyyuu maaliin qabattee dhufee arrammoo akkuma dura isaa argaa jirtan dhimma Rowaan irratti tiiktookii irratti waan deemaa jiru argisanii jirtu jedhee abdiin qaba wanta saniin immoo wanta wal qabate wantoota jedhu lamaan takka yoo jiraatte jechuudha hin dhufeesaniin jechuun jaaladha baga nagaan eegdanii anas deebi'ee immoo akka nagaadhaan deebi'ee diggaamee dhufu kan na godhe waaqayyoof galanni haa ta'u kallattumaan garuu egaa maanguddoonni keenya maal jedhu sababamtuu mana naqanii saree mana naqanii mana nama dhuftii jedha oromoon nama maaku egaa ishiin illee nagaan mana ishii teessee suuqii ishii keessa teessee suuqii ishii keessatti osoo nigdii ishii oofachaa jirtu iddoo nagadachaa ta'u jirtu ishiin tuni birrii 50 jalaa fudhattee tuni bakka suuqii ishiitti hidhattee wajjiniin haasoftee akka nama gaarummaatitti maaliif namni hamaan tokko gisee namatti dhufu bakka namni ammeenya isaa ka gubbaarra nama ilaalanii madaalanii hin arganu waan ta'eef iyyuu kan ishiin bakka suuqii ishiitti hidhattee wal baranii gooddanyaa ta'anii gisee tokko gooddanyaa qabannas jedhanii namarratti soogatu kanaafan yeroo hundaa namni hin amanamu jedha haasaa gogeessatti namni hin amanamu jechuu dhiiseen beeku maaliif anis wantoota nama mudatan wanta hin qabuuf isarraan kan ka'e nama miti ani amma sadarkaa kanatti nama amanuu miti mataa kiyyaan iyyuu of amanuun badaa isaanitti ulfaata jechuudha maaliif bakka namni siif amanamu jiru kana keessatti hundi isaatiiyyuu ofiidhaaf guddatee asii gadee si korkommiidhaan mataa keessa gasii gabaabsuu akkaataa waliin deemne asii gadee gasii kan eenyu gasii qabuudhaaf akkasittiin gasii damandamuun adeemu malee jabaadhu bakka kana keessa jedhee harka kee qabee kan asii olii akkaataa guddattu barbaadu hin jiru isiniin jechuun jaaladha walumaa galatti namni yeroo ammaa nama namuun isiniin jechuun jaaladha habbatalayyee dammoo hiriyaa akkanaa gooddanyaa akkanaa waaqayyo namarraa haa qabu isiniin jechuun jaaladha maaliif namni tokko dubartii taate dubartiin takka irratti gisee yaaddu bakka gisee tokko maaliif dhugaa waaqa dubbachuudhaaf hojjannee keenyaaf keessumaaf jecha koo keetiif jecha xiraanni gisee gaafa sitti dhufu ofii keetii hojjettee ofii keetii xaartee dafqitee hirriba kee dhabdee guwattee hojjettee kan argatte sana irratti iyyuu namni tokko hojjetee bu'aa sanitti argate irftiitti fudhachuudhaaf garuu deebitee harkuma egaa walumaa galatti namni karaa ittiin nama miidhu hin dhabu karaa ittiin namatti dhufus hin dhabu
walitti dhufanii immoo iyyuu godeenyaa akkanaa godhachuurra bakka alamii zalaalamii kophaa ofii jiraachuu wayya isiniin jechuun jaaladha. Maaliif gisee tokko yoo ati nama hojii taatee aktiivii dhahii taatee bakka hojii kee hojjettee hojii keetiin dafqa keetiin okkoo gubattee innumti argamte deebisee xilaata sitti bitaa jechuudha. Kanumti keetiif jecha namni kan si jibbe eenyu jedhu keetumaaf jecha kan xilaata maa baatii maa galtii maa hojjetti maa jiraatti keetumaa jecha kan namni siyaatii kana nama jibbu keetumaaf jecha jibbamta wanni hundumayyuu bakka isiniin jechuu jaaladha. Walumaa galatti iyyuu osoo namni bakka hin amanamu waaqa tokkicha bichaadha kan amanamu dachee kanarratti namni hin amanamu waan ta'eef iyyuu ishiin tun akka goddanyaatti itti hidhattee bartee ishiin kun immoo iyyuu bakka maaliif namni tokko hin jira akkoo namni daqiiqumatti namatti dhufee garaa ofii namatti maxxanee bakka batalee demmoo yoo namni bukkee baay'ee jiraate hiriyoota baay'ee qabaatte malee yoo hiriyaa baay'ee hin qabaanne namni tokko dhufee waa'ee hojii sitti kaasee akkasittiin mana hambaa shabbannaa mana biddeenii banna jedhee gaafa ati nama hojii taate isaan sunis immoo waa'ee hojii sirratti kaasanii birriin kun taa'urra hin dabala jettee amantee tokko kennuu ni dandeecha. Garuu immoo herreega baay'ee isaa ilaalaa birrii Dubaayii 50,000 jechuun birrii asii keenyatti meeqa akka ta'u micootanaaf maal akka inni hojjechuu danda'u. Ani dhugaa dubbachuudhaaf kan hin maraatin iyyuu kan sammuu isheetti iyyuu nagaa ta'ee kan hojii iyyuu hojjette haga ammaatitti ani I don't know ana ta'e inde 50,000 miti mee 5,000 amma nama guddu 5,000 miti 500 birrii 50 amma mee taa'amurraa isheen irraa uffata talabne uffanni sun iyyuu gaafa nutti ta'uu dide akkam akka nu aarsu nutu beekamiti. Innaa isa kana immoo iyyuu birrii amma kanaa jechuun bachuudhaaf ani isheen kan sammuu isheetiyyuu nagaa ta'ee hojjettee haga ammaa jiraattee wayi beetti maaliif birrii kanattiin hojjanna jedhanii irraa fuudhanii ishiin amma koo waa lamaan miidhamtuudha. Tokkoffaa birrii ofii isheetii dafqitee gubattee hojjettee daaraaf dacheetti nyaatte too argattee isa dhabdee isarraan immoo amamee namni tokko namni kamiyyuu ani shaaworii gisee galtan baafattaniituma dhiqattu malee namni uffata uffatee uffata shaaworii galuu ani hin beeku. Injoran jedhuun sinin jechuun jaaladha maaliif namni kamiyyuu shinti beetii keessa kaameraatu jira nammoo nama mana tokko keessa galu kaameraan hin jira mana kana keessa jettanii ofi shakkitanii sinin jechuun jaaladha nama wajjin hin galtanii maaddii tokkorraa wajjin hin nyaachaa bakka wanti namni mana tokko keessa jiraatu akkam sinin jechuun jaaladha sinin jechuun danda'are maaliif batalee mana jaazaa fa'aa argitan yoo ta'e amma manni jaazaa walirradha wanti hundiniyyuu. Iddoo iddootti shinti beetiin bakka akka eenyutti fayyadaman iyyuu hin jira miti. Kilaasiin lama bakka tokkotti fayyadaman iyyuu hin jira waan ta'eef iyyuu kun nama eenyuun jedhu nama hin xaraxarsiisu as keessa kaameraan hin jiraatte of eeggannoon gootu kaa shinti beetidha silayyuu waan ta'eef iyyuu demmoo kunis natti dhufa jetteetis immoo iyyuu wanta ati beektu tokko hin jiru siniin jechuun jaaladha. Kamaafiyyuu ishiin dargaggeedhaan kanaan cannaqamaa viidiyoo kee baasne jedhanii ittiin asfararraa ittiin sodaachisa birrii ishii dafqa ishii waggaa meeqatti gubatti dhabdee viidiyoo kanaan asfararraamaa isaaniin akkana jechuun haga ammaatitti garuu ishii garaa ishiitti qabattee obsitee amma kana hunda deemu ishiitiyyuu tigistii guddaa qabdi. Waaqayyo tigistii ishee akkanumatti irratti yaa irraanfatu jechuun jaaladha. Waaqayyo immoo iyyuu in tura in bula malee haqqi namaaf hin hafu. Gisee har'aa kan ofiitiin iyyuu jiraachuu namni kan dadhabedha kan namaa fudhatee too kan jiraatu miti maaliif waaqayyo guyyaa maaliif nuti jarjara malee waaqayyo hin jarjaru wanta kamiif iyyuu guyyaa qaba qas jedhee deema gaafa firdii isaa ammoo gaafa inni farade sanii abbaan sun gaafsan itti mul'ata maaliif arraaf wanta namaa warreen wanta namaa fuutanii maal goota maaliif iddaa bakka ishoo hojjettanii akkasittiin namatti asfaraarraatanii waaqayyo guyyaa qaba wanta kamiifiyyuu jechuudha namni maaliif dafqa namaa kan namaa dhiisu eechatti amantaa kam keessattiyyuu omaa sinin taasisu wanta namaa fudhadha wanta namaa kaadaa kan sinin jedhu hin jiru. Ijoolleen baay'een wal beekna baay'isnes waliin dubbannu malee gochaa keessanis hojjaa keessanis hin dhageenya sin arginas maaliif wanta hundayyuu sinin jechuun jaaladha. Isinis guyyaa eeggattu batalaa warri Dubaayii keessa jirtanii attoota muluu takka takkaan ganaa gadi yaatu namni afu tokko hin jiru sinin jechuun jaaladha maaliif bakka hundiyyuu namni
kamiyyuu namni si gargaarres eenyu sana jedhuun jiru haa guddisanii obboleetta kooti obboleettii kooti haa guddatu isheen kun jedhe namni si yaadu hin jiru hundi isaaniitu iyyuu maaliif bineensa ulfaa sana argitanii isaan iyyuu gizee oolan takka bineensa iyyuu gizee oolan tokko duutuu argee yuuseetti wal waama miti. Namni immoo yoo warra Dubaayin keessa jiru hundaa miti malee bineensa san caalu ofii isaaniitiif iyyuu maal akka isaan wal godhanii jechuudha. Ganaadha isinii warras keessa jirtan gudiin keessan hin dhumatu. Ani ishii tanaa immoo waaqayyo gooftaan dafqashii ishiidhaa barbaaduu fi dafqashii ishii irratti hin dhiisini isaa san immoo har'a hiqaaba uffattee deemti maal taate namni hiqaaba uffatee dhugaan hin qallatti hin turti hin bulti malee dhugaan namaa hin haftu hiqaaba uffachuu dhiisti waan nama barbaadde oduu akka barbaaddetti. Uffattee too deemte maaliif waaqayyo guyyaa qaba guyyaa gaallata ofii isaatiif iyyuu naggaallata har'a waan barbaadde uffata jala dhufattee deemuu dandeechi dammoo har'a akka ishiin jechutti gizeen suuqidhaa ba'urri na eeggattee tooti eenyuraan deemte makiinaa qophaa